odeeffannoo kan eegalu Olompikii Paarisiin Olimpikiin Paaris tufeetii jira. Olompikii kanarratti taatiiwwan garaagaraa galmaa'uu mul'achuu itti faniitti kan jiranii kaleessaas fageenya meetira 5,000 dubartootaatiin atileetonni Itoophiyaa dursa tilmaama injifannoo argatan osoo hin milkaa'in hafaniiti jiru. Kun ammoo lammiilee Itoophiyaa hedduu kan rifachiisedha. Qabxiin kaleessa fageenya meetira 5,000 dubartootaatiin argame jechuudha. Atileet Gudaaf Tsaggaayee Ejjigaayyoo Taayyee fi Madiinaa Iisaati kan hirmaate. Keessattuu Gudaaf Tsaggaayee haadha rikoordii fageenya kanaati atileetiin kun jechuudha. Tilmaama injifannoo argattus sadarkaa 9ffaadhaan xumurtee jirti. Ejjigaayyoo Taayyee akkasuma atileetota ga'umsa gaarii irratti argaman keessaa Madiinaa Iisaas atileetii ol guddattu ganna 19 atileetiin kunis atileetota morkattoota ciccimoo ni ta'aniif eegamaa turanidha. Kaleessa garuu Itoophiyaan tarree meedaaliyaa keessa osoo hin galin hafteeti kan jirtu. Keessattuu atileetonni kanneen biyya Keeniyaa jechuudha Feez Kipyeegoo fi akkasuma Beetris dorgommii kanarratti ga'umsa mul'isan meedaaliyaa biyya isaaniitiif warqee fi meetii akka fidan gargaaraniiti kan jirani. Atileetiin Neezerlaandis kan dhalootan Itoophiyaa taate Siifaan Hasan ammallee atileetiin kun egaa dorgommii irratti hirmaattee meedaaliyaa fiduu ishee itti fufteeti kan jirtu. Akkuma yaadannu Tookiyoo irratti atileetiin kun meedaaliyaa 3 argachuun ni yaadatama. Fageenya 5,000 fi 10,000 meedaaliyaa warqee akkasuma 1,500 naasaa argachuun ishee ni yaadatama. Kophaa isheetti meedaaliyaa 3 kan argatte. Bara kanas dorgommii ishee jalqabaatiin meedaaliyaa naasaa fageenya meetira 5,000tiin kaleessa milkeeffatteeti kan jirtu. Dorgommii kaleessa irratti taateewwan mul'atan keessattuu atileetiin Keeniyaa Feez Kipyeegoon atileetii Itoophiyaa Gudaaf Tsaggaayee yeroo ishiin harka qabattee gara duubaatti harkistu kan mul'ate. Sana booda atileetiksiin addunyaa daqiiqaadhaaf dorgommii kana keessa haquusaa kan maxxanse. Kana jechuun dorgommii sanaan atileetonni sadarkaa 3ffaarra turan Siifaan gara 2ffaatti akkasumas sadarkaa 4ffaarra kan turte atileetiin Itilii gara 3ffaatti kan dhuftee ture. Garuu boodarra koreen Olompikii Keeniyaa oliyyannoo galfachuudhaan oliyyannoon isaa kun fudhatama argatee dorgommii kanaan atileet Feez Kipyeegoo qabxiin ishee irra deebiidhaan galmaa'ee fi meedaaliyaa meetii akka argattuudha kan taasifame. Erga qabxiin ishee diskwaalifaa yookiin jalaa haqame jedhamee maxxanfame booda pirezidaantiin biyyattii yaada kennanii ture. Egaa yaada isaan kennaniin abdiin kutatiin waan jedhuudha kan barreessan. Egaa kana jechuun hoggansi sadarkaa biyyaatti yookiin hoggansi ol aanaan biyyattii hagamta akka qabxii isaanii yookiin atileetota biyya isaanii akka hordofaa jiran kan namatti mul'isu. Wiiliyaam Ruutoon egaa erga qabxiin ishii kun haqame booda abdii hin kutiin ergaa jedhu kan maxxansanii. Daqiiqa muraasa booda garuu qabxiin kun deebi'ee kan ragga'eef ta'uu isaati kan hubatame. Kanaanis atileetonni Keeniyaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa bahuudhaan meedaaliyaa warqee fi meetii argataniiti kan jiran. Kun milkii olaanaadha atileetota Keeniyaatiif. Keessattuu atileetonni Itoophiyaa dorgommii kanaan ni injifatuuf eegamaa turan milkaa'uu dhabuu fi akkasuma atileetonni Keeniyaa olaantummaadhaan xumuruun ammallee hojiin guddaan gama kanaan hojjetamu akka qabudha. Gama Itoophiyaatti kan namatti akeeku. Itoophiyaan riikardiiwwan hedduu kan dhabde kaleessa fageenya meetira 5,000 kanaan. Inni tokko waggaa 28 booda yeroo jalqabaatiif fageenya meetira 5,000 meedaaliyaa keessa osoo hin galin haftee jirti. Egaa akkuma odeeffannoo keenya kaleessaanis kaasaati turre Itoophiyaan fageenya kanaan seenaa boonsaa qabdi. Meedaaliyaa 9 fudhatteeti kan jirtu. Kana keessaa warqee 3 meetii 1 fi naasaa 4 kan argatte. Egaa seenaa guddaadha kan qabdu. Dorgommii seenaa jabaa qabdu kanarratti kaleessa garuu hin milkoofne Itoophiyaan. Atileetonni isheen hiriirsite sadarkaa 6ffaa 7ffaa fi akkasuma 9ffaadhaan goolabuudhaan Itoophiyaan dorgommii kanaan osoo hin milkaa'in hafaniiti kan jiran. Ejjigaayyoo Taayyee 6ffaa, Madiinaa Iisaa 7ffaa, Gudaaf Tsaggaayee 9ffaadha xumuranii jiru kaleessa jechuudha. Atileetiin Itilii Naadiyaa Baaslooti sadarkaa 4ffaadhaan kan goolabde. Atileetiin kun riikoordii biyya isii fooyyessuudhaan sadarkaa kanaan kan xumurte osoo qabxiin Feez haqamu ta'e jechuudha. Sadarkaa 3ffaadhaan xumurte meedaaliyaa naasaa carraa argachuu ni qabaatti turte. Dorgommii booda yaada kan kennite Siifaan Hasan qabxii argattetti akka gammade dubbattee jirti. Keessattuu dorgommichaan qabxiin jalaa haqame kan deebi'e Feez Kipyeegoo irratti yaada kennite jirti. Atileetiin kun Feeziin baay'ee jaaladha, baay'een kabaja. Atileetii kana
kanaaf qabxiin sunni mala qabxiin yookiin medaaliyaan sun deebuu isaatti baay'ee gammadee jira jechuudhaan kan dubbate medaaliyaa naasaa argatteettis akka boontuudha atleet Siifaan Hasan kan dubbate. Dorgommii biraatiin kan atleetonni Itoophiyaa seenaa addaa yookiin atleet Tsiggee Dhugumaa seenaa haaraa itti katabde kan fageenya meetira 800 haa ilaalluti. Fageenya meetira 800 Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif Olompikii irratti tarree medaaliyaa keessa seentee jirti. Itoophiyaadhaaf atleet Tsiggee Dhugumaa medaaliyaa meetii argamsiistee jirti. Atleetiin kun Kamaashii Beenishaangul Gumuzitti kan dhalatte as dhiyoo kana dorgommiiwwan international hedduratti Itoophiyaa bakka buutee alaabaa Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti mirmirsuu itti fuftee kan jirtu. Atleetiin kun shaampiyoonaa tapha guutuu Afrikaa irratti medaaliyaa warqee Itoophiyaa fiduun ni yaadatama. Akkasuma shaampiyoonaa atleetiksii mana keessaatiin warqee fiddee jirti. Fageenya meetira 800 atleetonni Itoophiyaa hagas mara maqaa jabaa ittiin qabne kanarratti jechuudha. Atleetiin kun kaleessas morkii cimaa taasisteen sadarkaa lammaffaadhaan xumurtee meetii Itoophiyaadhaaf kan fidde dorgommichaan kan injifatte atleetii Great Britain Kelly Horkinson egaa durumaayyuu atleetiin kun tilmaama argattee turte. Sa'aatii fooyyee qabdii, ga'umsi ishee bareedaadha. Kaleessas kanuma kan mul'iste atleetiin Great Britain jechuudha. Atleetiin kun kaleessa injifachuu isheetiin erga Muhammad Farah bara 2016 Riyoo irratti fageenya meetira 5,000 fi 10,000 warqee England fide yookiin Great Britain fide atleetiksiidhaan atleetii jalqabaa taateeti kan jirtu Kelly Horkinson jechuudha. Kanaan ala atleetonni Itoophiyaa dorgommii kanarratti hirmaatan atleet Tsiggee Dhugumaa waliin hirmaatte jechuudha. Atleetiin kun sadarkaa shanaffaadhaan kan xumurte. Sanaan ala dorgommii kanarratti atleetonni kanneen akka Meerii Mooraa fa'aa dorgommicha irratti tilmaama injifannoo argatanii kan turan. Sadarkaa sadaffaadhaan kan goolabde keessattuu Tsiggee Dhugumaa akkaataan bakka itti qabattee osoo jalqabumarraa kan dursiteetti yaaddee karaa sirrii ta'een kan fiigdu ta'e dorgommichaan carraa meedaaliyaa warqee argachuus ni qabdi jechuudhaan gama atleetiksiitiin ogeeyyiin kan haasaa turani. Keessattuu saffisni ishii dhumarratti mul'iste. Meerii Mooraa duubaa kaatee yeroo dorgommichi xumuramuudhaaf meetirri 50 hin caalle hafutti bira darbitee meedaaliyaa meetii Itoophiyaadhaaf fiddee jirti. Atleet Tsiggee Dhugumaa namoota hedduunis leellifamtee jirti. Atleetiin kun injifannoon ishiin kaleessa galmeessite qixa warqeetti akka leellifameedha kan hubachuu dandeenye. Egaa odeeffannoodhuma Olompikii Paarisii fi qabxii Itoophiyaatiin wal qabatan biraatiin kaleessa gufachiisa meetira 3,000tiin atleetonni Itoophiyaa milkaa'anii jiru. Gulaalleedha dorgommiin kun. Egaa dhiirotaan Itoophiyaan bara kana meedaaliyaa ni argatti. Keessattuu meedaaliyaa warqee ni argatti jedhamee eegamaatii kan jiru. Atleetonni Itoophiyaa 3 gulaallii ramaddii garaagaraa keessatti hirmaachuudhaan gulaallii darbuu danda'anii jiru. Ramaddii jalqabaa keessatti kan hirmaate Geetinnat Waaleeti. Atleetiin kun sadarkaa sadaffaadhaan ramaddii isaa darbuu kan danda'e. Ramaddii kana keessaa shaampiyoonii dorgommichaa Soofiyaan Elbaakaali sadarkaa jalqabaatti yoo darbu Loonaard Chimutaa'ee atleetiin Yuugaandaa lammaffaadhaan kan darbe. Geetinnat Waalee atleetii dorgommii Olompikii irratti muuxannoo qabudha. Atleetiin kun garuu dorgommii irratti hirmaatuun Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa jabaa yookiin waltajjii guddaa irratti meedaaliyaa fide hin qabu. Bara kana atleetota tilmaama argatan keessaa ramaddii lammaffaa jalatti kan ramadame Saamu'eel Firooti atleetii Morookoo biraa Muhammad Tindooftiin caalamuudhaan sadarkaa lammaffaadhaan ramaddii isaarraa kan darbe. Egaa Morookoon gufachiisa irratti hagam hojjechaa akka jirtu kan namatti mul'isu. Elbaakaaliin jira ramaddii lammaffaa keessaa immoo Muhammad Tindooft atleetiin jedhamu gulaallii sadarkaa jalqabaatiin darbeeti kan jiru. Kana jechuun Morokoonis tapha xumuraa yookiin dorgommii xumuraatiin Elbaakaalii fi Muhammad Tindooftiin kan hirmaattu ni ta'a. Ramaddii sadaffaa keessaa abbaa riikoordii fageenya kana Lammeechaa Girmaati kan hirmaate. Lammeechaanis ramaddii isaa olaantummaadhaan darbee jira. Lammeechaan dorgommiiwwan gurguddaa irratti hirmaateen Itoophiyaadhaaf meedaaliyaa meetii fiduun ni yaadatama. Olompikii fi akkasuma shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa irratti sadarkaa lammaffaa kana gara tokkoffaatti yookiin gara meedaaliyaa warqeetti fiduudhaan seenaa isaa akkasuma seenaa biyya isaa jijjiiruudhaaf akka kaayeffateedha kan kaase. Kana dura jechuudha atleetiin kun keessattuu fageenyota irratti dorgomaa jiru kanaan kan gufachiisaatiin jechuudha. Ga'umsi irratti argamu ga'umsa olaanaadha. Abbaa riikoordii fageenya kanaati. Garuu meedaaliyaa warqee fiduu dhabuun isas
ammas akka dhuunfaatti akka gaabbisiisuuf akkasuma namoonni hedduunis atileetiin kun sadarkaa lammaffaadhaan xumuruun isaa namoota hedduu biratti akka gaafiitti kan ka'u gaafii kanaaf deebiin ta'a jedhamee kan eegamu Oloompikiin Paaris 2024 guyyoota muraasa booda dorgommii xumuraatiin Elbaa Kaalii akkasuma atileetota biyya isaa Saamu'eel Firoo fi Geetinnat Waalee dabalatee dargaggeessa haaraa lammii Moorookoo Muhammad Tindooftu waliin morkiin taasisuun eegama. Lammeechaa Girmaa jechuudha. Dorgommiiwwan biroo har'aa eegaman kan atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaatan ilaaluudhaan fageenya meetira 1500 dubaraan gulaalli ni geggeeffama. Atileetonni Itoophiyaa ni hirmaatu. Dorgommiin kun sa'aatii 4:10 irraa eegaluudhaan kan geggeeffamu. Sanaan alagaa dorgommii gufachiisa meetira 3000 dubartootaatiinis akkasuma morkiin atileetonni Itoophiyaa taasisan eegama. Fageenya meetira 1500 dubartootaan Dirribii Waltajjii fi Birqee Haayiloom ni hirmaatu. Fageenya kanarratti atileet Gudaaf Tsaggaayee ni hirmaattii fi kan eegamaa ture garuu dorgommicha irratti akka hin hirmaannedha. Sababni isaa fageenya 5000 akkasuma 10,000 irratti kan qooda fudhattu atileetonni Itoophiyaa lama Dirribii Waltajjii fi Birqee Haayiloom fageenyichaan kan hirmaatan ni ta'a. Gufachiisa meetira 3000 xumuraatiin Simboo Alamaayyoo fi Loomii Mul'ataa Itoophiyaa irraa ni hirmaatu. Atileetonni kunniin gulaalli isaanii qabxii boonsaadhaan marsaa kana kan qaqqabanii fageenya kana atileetonni ciccimoon addunyaa kana kan gufachiisa meetira 3000 Beetires Cheepkooch akkasuma Winfred Mutele Yaavi Bahareen irraa shaampiyoon dorgommicha atileetii Uganda Peerut Chemuutaayii fi akkasuma Noora Jeeruutoo Kazaakistaan irraa tilmaama injifannoo argataniiti kan jirani. Atileetonni Itoophiyaa lamaan Simboo Alamaayyoo fi Loomii Mul'ataa atileetota kanneen waliin kan morkatan ni ta'a. Fageenya meetira 1500 dhiiraanis haala xumuranii argata garuu atileetonni Itoophiyaa ramaddii isaaniirraa darbuu hin dandeenye jechuudha. Odeeffannoo biraatiin atileet Qananiisaa Baqqalaa argannaa Olompikii Paaris bara kana irratti waan addaa hojjechuu danda'a. Atileetota jedhaman keessaa tokkodha. Keessattuu Eliud Kipchoge waliin morkataa morkiin atileetota kanneen lamaan gidduu jiru waggootaaf kan turedha. Almost waggoota 20tti siquuf atileetonni kunneen tiraakirraa kaasee hamma maaraatoonitti waliin morkataa jiranii ammallee irra deebiidhaan Paaris irratti wal argu. Atileet Eliud Kipchoge fi Qananiisaa Baqqalaa. Qananiisaa Baqqalaa haala qophii isaa ilaalchisuudhaan kan gama miidiyaa hawaasaatiin ergaa isaa dabarfatee qophii waliigalaa xumuree akka jirudha. Atileet Qananiisaan kan beeksise dorgommii Oloompikiitiif qophii ta'uusaas ifoomsee jira. Qophii taasisaa ture irratti kan tumsa taasisaniif hunda isaatu galateeffateeti kan jiru. Akka gareettis miira gaariin shaakalaa turuu isaas ibsee jira. Olompikii Paaris 2024 irratti dorgommii fageenya maraatooniitiin Qananiisaa Baqqalaa, Taamiraat Tolaa fi dheeressaa galataa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan dorgoman ni ta'a.